Dargaggoonni lama gama naannoo baharaa haara baafachuudhaaf nyaata fudhatanii deeman. Wayita nyaata nyaachutti seenan dullattii takka tan nyaata lafatti bu'ee lafaa fuutee nyaattu arkan. Isaan lamaan irraa tokko maaliif nyaata kana lafaa fuutee akka nyaattu gaafate. Eelaatu si jira je'een. Dullattiin tuni akkana jetteen, ani eega ganamaatii asiin taa'utti jira, nyaataa fi dhugaatii tokko malee. Yeroo beeltinatti jabaattee nyaata lafatti bu'ee kana arkeetiin nyaachu jira. Ganama ilmi kiyya as na fideetii yeroo xiqqoo booda dhufeetiin si fuudha. Asuma taa'iin eegasii gara manaatti deebinaa naan je'ee asiin na dhiisee na biraa kute jetteen. Ijoolleen lamaan tun nyaata harkaa qaban fuudhanii kannaniif. Sa'a muraasa booda yeroo magriibaa waan geesseef qabbantinis jabeessinaan ijoolleen tun gara mana isaaniitti galuuf ka'an. Ijoolleen tun dullattii tana qabbana keessatti dhiisuu hin barbaanne. Ijoollee lamaan irraa tokko ilmi kee silkii isaa siif hin kennine je'ee dullattii tana gaafateen. Dullattiin tunis ilmi kiyya xalayaa tanarratti lakkoofsa bilbilaa naaf barreessee jira jettee xalayaa itti kennite. Wayita xalayaa tana irraa fuudhanii dubbisan waan ajaa'ibaati arkan. Xalayaa tanarratti ilmi isii akkana je'ee barreesse. Namni dullattii tana arkitan gara mana dulloota ittiin tajaajilan geessan je'ee barreesse. Yeroo kana ijoolleen tun dullattii tanaan koottuu nu wajjin deemi. Bakka nagayaa yookaan bakka ati feetu si geessina. Asitti qabbanaatu si jeessa. Nun deemi wayita ja'aniin dullattiin tun qeebaluu didde. Sababni ilmi isii niin dhufaa asitti ni eegi je'ee waada seeneefii ture. Ilmi isii barbaada akka dararamu hin barbaanne. Ijoolleen tun isii if wajji fuudhuudhaaf tattaaffii godhanillee dullattiin tun ijoollee tanaa wajji deemuu didde. Eegasii ijoolleen tun gara mana isaaniitti galan. Ijoollee lamaan irraa tokko hirriibni isa qabuu dide. Sammuu isaa keessa dullattii miskiinaa saniitu deddeebi'a. Yaanni itti hammaannaan siree irra ciisurraa ka'ee uffata jijjiirratee makiinaa isaa fudhatee gara dullattii yeroo deemu makiinaa ambulaansii dhaabbattuu fi poolisoota achi jiru agare. Ummanni kunoo walitti qabamanii dullattii duute ilaalaa jiran. Dullattiin tun wanni isii ajjeesee yaada ilma isiiti. Ilmi kiyya maal ta'e maaltu isa mudate jettee osoo cinqamtuu lubbuun keessaa baate. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Kabajamtoota daawwattoota chaayinaala Odaaneeshin viidiyoon kun akka isin gammachiisee abdiin qaba. Viidiyoo kana like share godhuu hin dagatina. Warreen haaree taatan YouTube irratti chaayinaala keenya Odaaneeshin subscribe nu godha. Akkasuma Facebook irratti peejii keenya Odaaneeshin like nuuf godha.